Akkam oltan daawwattoota keenyaa keessummaan saataabaa hordhaa abbaa gadaa Gujii aagaa xinxinooti. Abbaan gadaa baallii kennuudhaaf qophiirra jiran har'a wajjin mari'annaa marii tan akka hordoftan isin affeerra. Abbaa gadaa bara 1990 ji'a eebilaa bultii 8tti abbaa gadaa godaanaa aagaa irraa baallii fuutaniirtu. Achi asmee gadaa teessan keessa wanni isin hojjettan maalidha? Wanni nuti hojjennu akka aadaa teennatitti erga baallii fuunetti jila nu jira. Jila san irratti eega baallii bakka fuudhee adoola godaanee fuudha qalee fuudhi suniin jila dubartootaati ka hadhotii manaati jecha isaanti abbaa warraatiin dura jila isaaniititti dura dursa waan ta'eef fuudha qalee guutii mala naqee karaa gannaalee deebi'ee kaadho baasee deebi'ee mee bokkootti deebi'ee addeessanii godaanee gooroo daamaa inni ol dhufee daamaan bahee quufii qalee biyya deebi'ee gada bimba'ee jennaan koree yuuba gaafadhee jira. Kakkana fakkaatan achirratti gaafadhee jira. Itti daree ammallee aannoo irratti gaafadhee jira. Achirraa deebisee qarsaa irratti gaafadhee jira. Achirraa deebi'ee ka'ee abbayyii irratti ka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa dhufe gaafadhee jira. Jila naa akeekan san galee jilee xumuree jira gama aadaatiin. Gaafachuu jechuun maal? Gaafadhee jira jechuun gaafadhee jira kan jedhu kunii jechuun dhugaa gaafadhee jira kan jedhu kunii yoo anni baallii fuudhee ka'uu gannaalee adoola dhaxxanaan jedhanii yuuddi adoola ammoo gannaalee dhaxxanaan jetti ka gaafatan anjileen beekuu hojjadheen beekuu maal hojjechuu qaba jedhee warra baallii duraa fuudheef warroota saniin dura jiranuu baasaati gaafadha. Daadhii naqanii horii qalanii baasanii ka'anii warroota saniin karaa naa akeekaan karaan beekuu karaa naa akeekaa jedhaniini gaafadhe jechuun kiyya yoo ani baallii bakka fuudhu akka ani adoola dhaqee ka'ee fuudha qalu akka ani jira adoola san baasu yuubatti natti akeeke yoo an adoolaan ba'u immoo kaadhootti gannaalee dhattee kaadhoo baacha ka jedhe yuuban natti akeeke achirraa deebitee mee bokkootti deebitee haaganaa gosaa abbaa gadaa sadi ka ifiin jalaa baqassitee kaatee uragaa keessatti gosa addee saditti goota ka jedhanin isaanti natti akeeke achirraa godaanee karaa daamaa yuubatti natti akeeke yuubdi gaafa sanii immoo deemee gada bimba'ee akka an korobaa sunatti akeette gaafadha jechuun ki anjilee hin beeku lafa tana dhufee hin beeku jira addee tanaan dura jirtu hin beeku karaa akeekan kana hojjadhe dabaree maa hojjadha jedhanii gaafatanii haga waggaa 8 kana keessatti jira jirtu dubbichaa akkas godhanii nama ifiin duraa kabaallii duraa fuudhanii kabaatuutii fi kayyuuba saniin duraa gaafataa deeman jechuu gaafadheen kiyya kana. Hayyee amma tun waan sirna gadaa keessa jirtu waan hojjettan gama hojii biraatiin waliin jireenya uummataa irratti akkasumallee gama waliin jireenya uummataa irratti gama misoomaa irratti gama nagayaa irratti wanni hojjettan yoo jiraatte gadaa teessan keessa. Kana yoo na gaafatte ka hojjanne baca maal seeteti uummata callaa waliin jiraachuu odoo hin ta'in mootummaa bara an baallii fuudhe sana jiru waliin jiraachuu hiyya kun guddaa. Akkam godhee yooma ani baallii fuudhee gannaalee maree me'ee deebu otoo an me'ee irraa godaanee gara daamaa waliin deeminu waraqaan natti dhufee ergaan natti dhutte jechuun Geetachoo Badhaaneetiif Maamad Jiloo ammaa tanaa bulchiisaa godina Gujii inni sun natti dhufanii Gujii fi Gedoon wal'aata jedhanii waan nagayaa ka du'u kun keetii ka ari'u kun keetii ka dheetu kun keetii jedhanii jennaan walitti qabee akka isaan galan tolchee warroota san walitti araarsee akka isaan galan godhe adda saniin duuban akka nageenyi sun ta'ee nagaa ta'anii wanni sun akka hin deebine gondooroon eega qalameen duubatti gondooroon qalchiisee adda sanii irratti ka godhe kana hojjadhee nagaa isaanii eegee haga har'aa soddaaf ollaa tolchee ka'ee eegee irratti godha. Kun immoo gama mootummaatiin waltuu nagaa mootummaallee waan laallatuuf misoomii mootummaallee waan laallatuuf uummata ka inni hojjate ka buttaa duraa ka mana barumsaa durii galtu kana itti himuu duguduu biraan dabree isa irraa himuu otoo hin ta'inu nagaa biyyattiitiif hagas dhaabbadhee jira. Booranaa fi Gujiin akka isaan waliin dhanne kanaan dura dirqa gubbaatti baanee ajajaan raayyaa ittisaa kaaddee san jiranu bakka isaan jiranutti waliin teennee kaanee gaafas maakalaakaa jira abbaan duulaa isaan waliin baanee bakka sanitti nageenyi akka dhaabbatu warra Booranaa waliin liiban jaldeessaa otoo hin ta'inu boruu madhaa waliin nagaa murteessinee kan duutiin akka murtaa'u tolchinee nagaa addee tanarraan eennee jirraa gama nagayaatiin gama misoomaa ennaa ta'e jedhe eennullee akka walitti galanii ka'anii durii kanaan dura farsoo farsanii nama tokkotti bobba'aa nama tokkorraa oolaa dubartiin farsoo kanarratti dadhabaa rakkachaa kadeentu amma manoota isaan walitti galan yoo isaan nama 10
niitiin nama kudhanii sun sagalee qorii tokko tokko bilcheessitee baatee bakkee itti hojjetan santi bakkee tokkotti wal deemnaa bakkee itti hojjetan santi deemtee qoruma takkatti nyaatanii ifiimmoo nyaatanii lafa dadhabanii buna jabanaa tokkootiif sagalee qorii tokko midhaan qorii tokkoo nuti sagalee jenna akkasiin dubbiin jettan kana nuti waan nyaataatiin sagalee jenna midhaan qorii tokkootiif buna jabanaa tokkoo bisaanuma hiqaa tokkootiin quufanii lafa dadhabanii kaanii akka deeman dubartittiin suniin haati manaa akka dur farsootti dadhabaa kanaan dura ilaa deemtu amma waan tokko callaa bilcheessitee kaatee waldaa isaallee dhaabanii kaanii waldaa isaaniitiin akka hojjetan tolchine gama misoomaatiin ka kana fakkaatu achiin duubatti immoo gama nagayaatiin nagaa ka kana fakkaatu mootummaa waliin adoosifatiin humna xiyyaa olitti annami cimaan jaarsi likkii tanaa cimaa jechuun kiyya jabeenya jechaa mootii gara keenyatti cimaa nami jedhan nama guddatee dulloomee idimee isaa dhaabate namni idimee dhibbatti deeme kun adoosifatiin bakkee mootummaan natti yaame dhaqee bakkee nagaa reebee kana duuchaa dandaatti tolchee waggaa saallan ta'ee kana. haa kana duuchaa godhee ka'ee kana tarkaanfachiisee ka'ee dabarsee jira uummata waliin mootummaa waliin kanaan jiraadhe ammallee fayyaan namaa barbaachisaa waan ta'eef fayyaa namaa sarratti fayyaa kanaaf jedhee olii gadi deemee yennaa deemuu ifu callaa fi adoon ta'inuu asib masifiin haadha manaa muummicha ministeeraa waliin asteer maammoo waliin saadiyaa kadiri waliin kan hulluunde kaanee dhandhee jirru adoola irratti masarraa yaabadhu irratti jalqabnee adoola irratti dhandhee seera tumnee seera dabarsinee seerni dhibii biroo addee kanarratti jijjiirraa seeraa mul'inee namoonni durra butan namoota durra buteedhaan kaniitii namaa qabanii buteedhaan yoo isii itti hiitee jette waggaa 15 gadi akka hidhanne jennee kaanee murteessinee araarri hin jiru kadurii loon kennuun birrii kennanii ba'uun hin jiru jennee namoonni nama dhibii lakkisi abbaan gadaa kaunee machaan tokko abbaa gadaatii motii mana hidhaa galu jennee kaanee farannee haga keenya duuchaatti haga gaafatamnu adeemsa tolchine goonee jirra haga kana duutii achirraa deemnee ammallee yaabal dhorratti achirraa deemnee waacilla keessa marree sumaalee keessa baanee nageenya galii olii fidachaane nageenya irratti murtee kana kenninee jirra murtee baay'inaan akka kenninee jirru asteer ammallee saadiyaa kadir ragaa kiyyaa waliin deemee kayyaa kana hojjadhee jira humna kiyyaa walitti addee konkolaataatti dhaggadheef addee natti yaaman takkattiillee hi'oollee kana hojjadhee jira waan akkana kana hojjadhee ka'ee dabarsee jira. Gujiin bakki inni itti gumii taa'u mi'a bokkooti akkasii abbaa gadaa isin immoo bara kana ji'a fulbaanaa bultii 25 hanga 28 gumii dugdaa irratti gumii teettanii jirtan yeroo jalqabaatiif maaliif bakka mi'a bokkootti doon taa'in maaliif achitti ejjiftan? Wanta inni fidhannaa durii yennaa kanaan duraa kora jedhan koree galaa abbaan gadaa jedhan yoo simaan godhan warra yuubaa warra baatu'uu nama hayyuu namoota akkasiisan walitti yaamanii horii qalatanii daadhii unanii seera jirtu walitti himanii kaanii baasan amma yoo nuti kana goone jenne namni maddiisan jiru waan fayyaa dhaga'an jiru waan barumsaa dhaga'an jiru durri maddiisanii waan barumsaan beektu waan fayyaan beektu waan seera kana tokkotuman kana tokko nuti addee sana irratti teennee jirru guyyaa tokkollee mulbilee waraarratti teennee wanna kana geggeessinee hin beenu galaana irratti teennee geggeessinee hin beenu abbaayyaa irratti teennee geggeessinee hin beenu qarcaa irratti teennee geggeessinee hin beenu hamballa irratti teennee geggeessinee hin beenu fincaa irratti teennee geggeessinee hin beenu daawwaa irratti teennee geggeessinee hin beenu bakka waradaa jedhamtee yaamantee har'a daawwaalleen duddaaf daawwaa ka jedhamte daawwaan addaan baay'ee kaa'ee kan addee sanarratti ta'ee jiru aanaa 5 fi 6 kana kaaddee san gubbaa jirutti wanni kun labsiin kun dabaraan jiru namoonni diiqaan dhaga'aan jiru waan jedhamee fi gumiin duddaa teettee beettee odoon ta'in gumii tumuu qabaa gumii teessisuu qaba jennee warra keenya waliin hayyuuf yuuba waliin mari'annee yoo gumii kanan teessisin lallabni ilma ga'aan jiru intala ga'aan jiru ka dhukkubaa ga'aan jiru ka barumsaa ga'aan jiru ka misoomaa ga'aan jiru jedhanii jennaan isa tumnee kaanee isuma seera gumii bokkoo ka dur jiru kaarratti tumnee kaanee itti edeenee san callaan deemuun qannu jennee gumii lammeessinee kaanee kanaaf teessise rakkoo kanaaf itti bal'isiisaaf adeemsa irratti teessise kun immoo humni keenya waan ga'aan hin jirreef namoonni gadaan aantu waliin ta'an naa ol callaa waan ta'aniif humna godaananuu hin qabanu ani yoon adduma jiru san baallii kenne baallii namaa dhaqee ilaala malee lammoo deebi'ee ka'ee danda'ee humna kiyyaan ilaa'ee ka'ee hin deemu ka jedhe rakkoo jirtu himatiisaaf kanaaf adeemsa irratti kateessin jira. Amma walitti dhufeen isin warra hooggantoota takkaa'uu yaa doorii yaa araabaa wajjin qabdan maali isaantu baallii isin irraa fuudha maali walitti dhufeen isin qabdan sirna gadaa kana barsiisaa jirtan jara. Barsiisiin bifa lama qaba. Kora baanyee irratti jechuun gadaba irratti, aannoo irratti, kabaanye, qarsaa irratti, kabaanye, ammayyii irratti, kabaanye. Yoosuuyyuu waliin qubannee warra sandoochaa waliin jirraa, ollaa tokko qubannaa, waliin gallaa,
ati kana jili an kana jila jennee kaanee kana walitti hinna saniin gara kaan saniin addatti tokko jira wanni irratti godhan wali saddeetanii jedhan saddeeta muranii jedhan saddeeta ka jedhan sun yaa'anii abbaan gadaa yaa'a fi qabatee mana doorichaa dhaqa warra doorii san dhaqee iti saddeeta jedhanii ati saddeeta jedhanii wani saddeettee himaan jedhanii baay'ee ka'ee haganaa isaa keessatti dhaqee bakka inni ta'ee waaqatti kadhatu ka inni haganaa itti filatee jiru santi dhaqanii ka'anii kana hojjatteerta kana hojjatteen jirtu kun sirraa hafeera kana godhuu qabdaa yoo kanan godhiin gara baallii dhikaachuu hin qabdu jiltu siif baallii fuudhuu odduu jirtu kanaa jedhee ka'ee itti saddeetee itti kenne ansitti himee jira atila saddeetii dhaqi raaba himi jedhanii raaba kaaniin immoo raaba kaan warri kun itti saddeetee deemee gubbaa bulanii koras haganaa isaatti ba'anii ati raaba teetee jirtaa raabummaan keetii yennaa kanan godhin yennaa kanan jiliin hin guutamu jedhanii dhaqanii itti himan achiin duubatti immoo kora gizee baasan inni dooriin hin ba'a raabiin ba'a yoo dhaanii fi yuuddi kana ta'e kana jili namaan jettu anaa dhoottee jirtaa doorii ishilidha jedhaniini doorii sanillee abbaa koraati jedhee doorii sunillee koree gabbaan gadaa kullee itti baay'ee warra kana baanii ka'anii itti himanii kana ta'eetu baallii fuutaa odduu teetiif ta baallii fuudhiisaa kana jira jedhanii itti himanii amma naa dhoottee jirtaa doorii dhootte raabaadha jedhaniini raaba sanillee baasanii raabi sunillee baay'ee waan ta'ee jiruuf raabati kana ta'uu qaddaa kana godhuu qaddaa yoo kana goote gara dooromaa dhikaattaa kana ta'eetu malee doorii ta'uu hin dandeettu jedhanii jala odduusaa jiru himanii haga baallii fuudhaniif haga inni dhufee baallii namarraa fuudhutti utuu barsiisanuu otoo walii barsiisanuu kaduraa kaduubaatti odoo barsiisu kaaniin kaantiif jedhanii kaanii odoo wal barsiisanuu guyyaan baallii sun ga'e baallii san eebbisanii aanan qodaa torbaa dhaaban aanan san unanii obaasanii itti dhaabanii baallii tana fuudhi waliin bulii ooli ilma bulchi intala bulchi anka akkana godhee bulcheera kanaan godhee bulcheera ilma akkana godheera intala akkana godheera atillee kana godhii ka'i kanaan caalaa bulchi nagay ifiti jedhanii kaanii walitti eebbisanii haga walitti kennanutti duuchaa haga san duuchaa wal barsiisan achiin duubal yoo inni baallii fuudhee korelle kora isaa gubbaa baanii kaanii kana gootee jirtaa ardaa kana qubatteertaa ardaan siyaa fegaa ardaa san korma kanaatti qaltaa korbeessa akkasiitti qaltaa torbaa akkasiitti qaltaa waan san godhuu qaddaa tana jiruu qaddaa innaa tana goote malee gara baallii dhikaachuu hin qadduu baallii kennuu hin dandeettu akka baallii kennuu dandeettu kana hojjechuu qadda jedhanii utuu walitti akeekanuu gadoomelle kabaatuu ta'elle baatuun sun odoo akeekuu yuuba ta'e odootti akeekuu gadammoojjii ta'e odootti akeekuu mataa buufatee akeetti irraa ba'a. Isin akkanuma hojjetaa jirtan jecha. Akkasuma hojjetanii akkanuma hojjennee jirra. Abbaa Gadaa marii teena taarraa asumarra dhaabna torbaan dhufu immoo itti aansina wajjin mari'annaa har'aaf asumarra dhaabna.